kaasu kanaaf akka inni miidhama kana keessaa bahu akkasuma immoo lubbuu isaa seef godhuudhaaf Oromoo waan irraa eeggamu godhuu danda'uu qaba irratti walii galee jechuu barbaada. Galatooma alfaadhaa yoo isin irratti dheeradhee fi dhiifama hedduu galatooma imaanaayya. asirratti isti አንድ ነገር ትልቁ ምንድነው ማለት ምንድነው መሰለኝ አሁን እኛ ባለብን ትልቁ ነገር ምንድነው እኔ ቅድም መስቻለሁ አሁን ነገር ነው አይቼው እኔ ዲፋ አላቸው ማንም ለማንም ነው እዚህ ጊዜ ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ያ እሱ ዋና ትጀት ዋን ስሪት ይለይሲ ዋናማ ከሸለቤት ገንዲቱ ከሙብ ጀት ማለ አደም ሰጅሩ ዋሉማን በይና ኦሮሞን ኩታ ጉቱ ኬሳ ከሸለቤ ቀብ ኩታ ጉቱ ኬሳ ኢልማን በረንዳ ሰኒ ከነረት ጅራቱሬ ያኒ ከንኬ ስሪዳ ማሊፊ ነመ ቶኮ ኢቲማን ቤካ ነምኒ ቶኮ irra qabani yoo jedhan hin beeku ittimuunis waan baay'ee bareedatti kutaa san keessaa kutaa kana keessaa kutaa arsii keessaa kutaa eessaa keessaa namni tokko ba'ee yoo yakka namarratti sobaan raawwate namni kutaa sanii qabachuu qaba. Kutaan osoo hin tuqamne namni sun kutaa sanii qabachuu qaba sirriidha. Eessuu waan na balleessite hin qabdu maaliif aandu alam sirri amma deemaa firin ነገር ነው firin ነገር ነው ብናወራ እናወራን ካለም ማለት ነው ብዙ ስራ አለኝ ማንም ያውቃል ማንም ደግሞ ልረዳ ይገባል ወንቶች ወርበሩ ማለ እንደ በርበ ሳብ የጅሮ መተኑ ቢአምበሩ በርበ ወንተና ራውት ሚራ በርበ አርሱም ባከናፍ ዲአልትነቲ እንግ በቃ ዲሳ ባከጂ ካን አባም በርበራ ገለበታው እንደምታኒ አናም በመያ ዶፍ ያደ ማለት አንገሩ አምቦ ዙንያ ኦሮሞ ባያደ ወንቴ የሚጎጆ ያ ኤምሩ ግስቶ ፈከረ ሽሪ ከታ መጋላ ዱባይ ከሰጥ ወንት ዱባይ ያበርበ ያደፈቾ አሃ ሶዳ ከየሳ አሜሪካ ከሰባ አይኖ ለነ ምቾ አጃሎን ጋው ደበር ቤጋ ፋሻውን ነበር ቤጎት አምቦን ከሳ ጀበ ቤተንጨው ነው ይጣን አሁንም ነገ ማውራለሁ ምንም መሳይ ነገር ያለው ደንታ አይደለም ሲጀመር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዛ እንውጣና ልጁ ጎን እንዴት እንቆማለን ነው የምናወራው አዋ ስሬ ለለ ገለቶም ሌላ ታሪ እሱ ስሪ ጀተ ያኒ ከማሊበት ስረት ከበጀ sirriitti qarrano kenne dhageenya ani haasaa isinaa sobtan guutuu hin beeka intaresi komando haasaan balleessine isuun haasaan balleessine shira deemaa jirutu shira hamaadha shira hamaa deemaa jiru sanii fi nama tokko bakka tokko yoo inni ba'ee baay'atee waa tokko balleesse nama san likki ittimuun isa dhaabsisuudha jechuudha maaliifi sii galaami amma wallagga keessaa namni tokko namni isinitti marageeffadha nama tokko kan wallagga keessaa sirriitti mucaa kana jala deemee dhugaa baasee jedhe itti qabsaa jira nam maqaa isaa isiniin himu hin nyaatan waan ta'eef jechuudha yoo arsii keessaa namni bahee shira namarratti aduma leengaddaa jechuudha namni gandummaan deemaa roo hin dhumne dhuma keessaa bare yoo kennaa fayyisaan arsii waan ta'eef nafsi ajjechaa raawwatu aduma torban barbe maaliif soda kaisa akarti dubbata fakeen umman gurta uruni media fayyadaman haasameer bak akka nama tokko qotu tuntan akka biya hadubanno garu moto yo wal qodane wala qodane achu gudda za galabatu sijamaranya ndaso ndo no arsechon mata ubdan ndo mata amanta hada gabu wole link bagaru ko len ko chon ko timit gin dimmichira wata dimmichakame yo jenne awin 100% pin arse manni makal ko ለምን ይሄ እኮ ማውን አስፈልግም ሲጀምርም ማለት ነው copy link goda akka eda san godu jirani copy kino isinira guba jirani report goda wonna goda jirani copy link sir dalaga arra akka sinin daddarbine nama jaataman jirtani copy link goda harkaaf gatiin kafaltani arkan
Dawwalli miti ka eedallee akkana nu godhaa bule manni isaa kun. Naa riippoorti godhamaa jira. Eedallee manni Akka eeda hin jirtanii warra eeda jirtan. eedallee manni kun akkana gurraachaa bule. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Warri baatii takka mulu asirraa ifaajaa baatanillee warri gubataa baatanis jechuun hundi keessanuu yoo oromummaa isinitti dhagahame yoo dhiinni oromummaa ka dhugaa ka qulqullummaa isin keessa jiraate mana kana jabeessaa taasisaaf qophiileen kan godha jechuu akka hin gubanne akka isin hin Wanta darbe. kana BBC'n akka hin gabaafne dhorkamee jira maaliif? Dhugaa rabbi akkamii xaayir dubbadhu laawuraan deeskii utaalii. Qoy me asaadee boqoo jarran sila kiyya namooti banate. Dubbadhu. Antee maal Oromoo dhugaa rabbi jechuu ingalaatoma warri tolchitanis warri balleessitanis waa hunda caalaa rabbiin itti kadhataa turre rabbiilleen dhugaa rabbi waan kana nuuf dhaga'uuf alhamdulillah rabbil aalamiin. Hundumti keessanuu mega gammaddanii foon kan ደሳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ስር እየሄዳችሁ የምትቃጠሉም ለማንኛውም ቀዝቃዛ ውሃ ጠጡበት። አሰውሌ እንድንደ ሀቢባ ሲከን ነጨራ ወደ ሀሳሺ የምር እየተቃጠላችሁ ትኖራላችሁ። ሰው እኮ እውነት ቢፈልግ የሁሉንም እውነት ነበር። እናንተ ግን የሰራችሁት ስራ ችግር የለውም። የእናንተ ስራ ሰውን ያጠነክራል እንጂ ሰውን አይጥልም። ለማንኛውም ገመደኒ እየተቃጠላችሁ ትኖራላችሁ። ወር መነ ሪፖርት ቦተንስ nama jala jiru ol galchaa jechuudha. Dhiibbaa manarraa ta'a. Hawwi thank you qaalii dhageef warri hin baane jettan baay'ee gabaasuuf immoo hin dirqamamaa hin dirqamnee gabaafnee jechuudha. Warri maa gabaafte jettanii gabaafni as qofas miti biyyarrallee gabaafamu rakkoo tokkoyyuu nama shiran qabne waan ta'eef miti qolna qollafa tiktokiin kiyya kuni koppiliinkii meesiritti godha gabaafamuun gabaafa. Sammaan utare mucaan kun jettanii warri mucaan kun baadiyyarraa dhufee magaalaa gale jettan dhugaa isinitti himame tokko maqaa keessan qaba likkii isinitti himne likkii isin galchine isin dhoorgina jechuudha. Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Irra qabaani kan saba nama keenya nyaataa ture jechuudha. Si galaami wanti reefuu issuun dubbate waan jiru waan Oromoon guutuun beeku waan Finfinneen guutuun beektu kanammoo suuta keessa isinitti himna hin jarjarru isinii galaami hin jarjarru suuta isinitti himna ji'a tokkoof dhara keessan cabsinee jenne isinii gala Oromoon sirritti terus yang beta cuy, dugaan akan umat terrola warga dugaan gammadanii yeroo waan haasofanii fi baay'ee haasa'uu hin danda'u habiba itu daqiiqaa lama qofa walitti dhufaa warri jala jiru nakumata koppiliinkii godhaa warri jala jirtan nafxanyaa fi gubattoonni warningii keessisuuf riippoorti godhaa jiranii jechuudha. Edarraa jalqabe tiktookii akkasiitii miti malee sirriitti itti jiranii jechuudha. Hin beektan ji'a tokkoof waan irra turre warri gubatee jara kenna yoo isinitti illee dheeraa ji'a tokkoof gaafaan dubbadhu namni tokko hin dubbanne tiktookii kanarratti ba'ee ruubanee alatti jechuudha. Eegarra daalachalleen haa galatoomuu sirriitti daalachaan shira hedduu cabsee ji'a tokkoof itti hufnee ji'a tokkoof kan itti hufne san biyya hubannee dhugaa jirurraa kaanee itti hufne. Ammas dhugaa jirurraa kaanee itti hufna mucaan bahee qulqulluu bahee bilisa bahee ajandaan irratti oofamu kabiraa hin jiru jechuudha. Manni murtii poolisiin hospitaalli bilbilli harkaa lachuu qulqulluu taananii jechuudha qulqulluu qabaye. Isinii galaami
nama ajjeesuu himatuu didee nama har'a du'aaf deemuu jechuudha mucaan kun. Kana wanni gabaasullee nama dhorkamu hin jiru. Hedduu galatooma Habiibaa daqiiqaa lama itti fuuf Habiibaa. Kisee tokko ananaaf laaddaame. Galatoomi qoy anatu iyyuu gurdeemoodha. Naafachumee naasofnaan haasamimmi'aa kanaan deemna. Walumaa galatti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u. Wallaahi rabbii osin kolfin kana. Mootii qabadhu harkaan balleessini. Alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u. Galanni ka rabbiiti. Sorry. Tayyib. Okay. Galanni ka rabbiiti. Gamanumaanuu namni ingalawaan xiqqoo tanan galateeffatiin guddooyyuun galateeffatu jedhani. Walumaa galatti baga rabbi qalbii ta'e nagannu deebisee baga rabbi nu gammachiisee kan bayaa kan kibbaa kan dhiyaa. Walumaa galatti baga gammanne baga gammaddan. Asumaan warroonni akkuma mareef obboleessi kenna jedhe san akkuma mareef obboleessi kenna achi dubbii kaase dubbiin inni achi kaase kun dubbii jiru. Maaliif yoo jette warri kalee jechuudha. Ambi halagaan habashaan habashaadha halagaadha. Kan halagaan taane mucaa kanarratti viidiyoo hojjetanii irratti dalagaa turan jechuudha. Viidiyoo irratti hojjettee irratti dalagaa turan. Sababni mucaan kun viidiyoo ilmaan ebelu yoo jennellee hin dandama. Ebelullee jedhanii danda'uu danda'a. Namarra hajaan qabu. Maalifu biyya ormaa jiraadha dalagataa jira ofii kiyya of bulcha. Garuu sababni irratti xiyyeeffatanii jibbuu jammara. Maaliif dubbii tana irra qabamaa deemtan irra hin qabina. Har'a wanni mucaan kun jechuudha kennummaan wanni mucaan kun kennummaan isi jibbe sirba gaafa inni baasee sanirraa isi jibban. Walumaa galatti warri viidiyoo isarratti dalaydanillee warri birrii ofii guuttatee ittiin dubbatu isaaf jedhee galata isaaf jedhee nu dhaabate galatooma ammallee hawwiin keessan bilisummaa teessoon keessan jaannata rabbi isinii haa godhu warri mucaa kanaaf dhaabattan alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbi isa gammachiise baga rabbi isa baase gamanumaan dhiiga mucayyoollee rabbi haa baasu dhiiga haqa isiillee rabbi haa baasu. Isiillee immoo teenna isii akkuma mucaa kana jaalannutti isiillee jaalanna isiilleen teenna isiilleen oromtittiidha. Rabbi haa baasu walumaa galatti amma dubbiin dhedheeressinaa jedhaa jirtanii irraa gaggabaabsina alhamdulillahi rabbil aalamiin. Anatti darbu. Galatoomi sabboontu arsiitu. Taayir naan kennitu yeroo tokko. Mulu guutamaa Okay. ashaatiin turta mulu. Nashi, ashuma harka fuunee Oromoota goota Oromoodha. Kam jirtu nagaa jirtu miti hundi keessanuu. Bareedduu kana hayyuu nama akkamiitu isin keessa jira kenna dhiifama nurraa ta'e hayyuun suni namni hundi hayyuu ta'eetini namni hundi hayyuu ijoolleen kun hundi warra dhugatti dhugaaf qabsaa'ee jedhu nama na caala jedhee ayyaadu as keessa jira dhugaa rabbiititti dhiifama nurraa taatanii itti fufi mulu. Ayyeen gammachuudhuman qabu duwwaan ibsadha obboleewwan koo baga gammannee baga gammadda wajjin dhugaa rabbii ani gammachuu inni bahee ijoon dhaga'u boo'ichaa nan gammachuu koo ibsadhe dhugaa waaqayyooti. Baay'ee tokkoon gammade dhugaa waaqayyo maaliif warra mana kana jiru keessatti nagaadantu jira waa'ee isaa yoon dubbadhe jechuudha. Gammachuun keenya ittuma fufaa
obboleessi keenya ba'eera kana booddee wanni tokkollee wanni ta'uu hin jiru gammachuudhumaan itti fufne jechuun barbaada. Anis kana duwwaa gammachuudhumaan qabu duwwaan ibsachuu dhufe akkasuma abbaan mana kana guddaa galatoom dhugaa sin galateeffadha. Ijoollee kana walitti sassaabdee waa'ee kana yaadni kun keessa kee taa'ee waa'ee kana gochuu keetiif guddaan si galateeffadha dhugaa galatoom dadhabe dhufe otoo hin jenne otoo hojii qabdu hojii keerra dhaabatte isa kana gochuu keetiif guddaan si galateeffadha dhugaa oromummaa kee mul'isuu keetiif guddaan si galateeffadha. Hundumti keessanummoo oromummaa keessan fudhattanii bukkee obboleessa keenya dhaabachuudhaaf egaa jadi akan sinitif tuin kabdu ga ani gammachuu baay'ee manatti kan madaalamneedha gammachuu keessa booti inni beejetu yoo nan dhaga'u dhuga maal jedhe akka sinitti mutu kullee hin qabu na galatoomada ammas kalatti jiruun bukkee keessan jirra wanta jiru hunduma irratti hirmaannee harka keessaa qabna oromummaa keenya hin gannu warra shira xaxa galcha warri hin galin lakkoofsa tokko barreeffatanii warri galtanii haasoftan ammoo adadumaan gadi buutanii isin gabbuusellee naman galin galchaa jechuudha garatooma. Shirri walumaan itti fufne walumaan cabsina waan dhufus walumaan cabsina waan amma duras waliin itti fufne jechuudha garatooma. Eenyu itti fufaa LCMI itti fufime Lekmi kajettu kun bilbila bira jirta? Okay, biran jiru. Nama lama kan bu'ee namni biraa galuu barbaadan bakka nama lama bu'ee lakkoofsa tokko barreeffatanii jechuudha. Eenyu kan biraa sabboontuu arsii itti fufi. Sabboontuu arsii itti fufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam bayar dan dubadu bago gammadan bago Oromo nung digamade bago dukan esara ora bago gamman Allah itu gamman ini bayar. Tukuma bayar mikaro? Tukuma